Birmadummaan dinagdee fi wabiin midhaan nyaataa galmoota gurguddaa inisheetiiviiwwan misoomaa magaalaa wabii nyaataa mirkaneessuuf mootummaan federaalaa fi naannoo Oromiyaa hojjechaa jirudha. Magaalonni hirkattummaa wabii nyaataa keessaa bahuuf inisheetiiviiwwan nyaata Kooborookooti jedhuun hawaasni magaalaa fayyadamaa ta'uu danda'eera. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti hojjettoonni buufata fayyaa Buraayyuu mooraa buufatichaa waggoota 18f lafa taa'aa ture irratti oomisha kuduraa fi muduraa dabalatee inisheetiivii misooma dammaarraa fayyadamaa jiraachuu himaniiru. Nyaata keenya boroo keenya akkasumas immoo fayyaaf kan ta'u nyaata oomishannee jalqabne gaafa hojii kana hojjechuuf innu jalqaba laficha qoranne maal baasuu akka danda'a maaltu immoo qoricha ta'a maaltu bu'aa buusas kan jedhu ilaalle dinnicha chia seed damma wantoota garaagaraatu irra turan kuduraa muduraaleen guutummaan lafa kanarra turani. Oomisha lafichaa irraa argataniin galii keessoo isaanii dabaluu kan dubbatan. Bara 2017 kana keessatti iyyuu haga ammaatti oomisha warra asirra jiran malee warra asirraa kaanirra naannoo birrii 200 galii buufata fayyaatiif galii ta'eera. Gaagurrii mul'atu kun hundumtuu kanniisa qaba. Isaanis baay'ee sochii gaarii irra jiru. Isaan immoo gara fuuldura kanatti waan ba'aniif galii guddaa argamsiisa. Sanaan alatti wanti adda godhu qonnaa asiran kana orgaanikiidha. Xaa'oo hin qabani. Xaa'oo uumamaatii waan oomishamanii fi fayyaa fi baay'ee wantoota barbaachisoo ta'anidha. Nyaatota fayyaa barbaachisaa ta'anidha. Hojjetaan keenya waan asirraa argamu kana timaatimni gabaa irratti birrii 60 yoo ta'e nu biratti immoo persentii 50 qannasee fi birrii 30 bitata. Qamadii kiiloon tokko gabaa irratti birrii 80 yoo ta'e hojjetaan birrii 40 dhiyeessinaaf. Dammillee akkasuma jechuudha. Dammi kiiloon tokko bakkeetti gaafa 100 ta'u hojjetaa keenyaaf immoo birrii 50 dhiyeessinaaf. Persentii 50 diskaawuntii qabatanii tajaajila kana waan laannuu fi hojjetaadhaa fi tajaajila nyaataa akka inni irraa argatu godha. Qilleensa naannoo nu eega. Qorichoota adda addaa asirratti oomishama. Qoricha ilkaaniif kan ta'ani, qoricha narviif kan ta'u, dipireesiif kan ta'u, wantoota asiidii oomishuutti irra. Kenna tajaajila fayyaan maddiitti hojiiwwan dhaabbaticha keessatti hojjetaman carraa hojii kan uumanii fi qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf gahee qabaachuu itti gaafatamaan waajjira fayyaa kutaa magaalaa Buraayyuu himaniiru. Hojii tajaajila fayyaa dabalataan hojii waan qaban irratti inisheetiivii nyaata Kooborookooti kan jedhu hojjechaa kan jiranidha. Keessumattuu fayyaa namaatiif guddaa faayidaa kan qabu kan as keessatti oomishamaa jirullee baay'ee jira. Keessattuu chia seed dammi illee bayeera, dinnichi jira, timaatimni jira. Kun hundummoo galii buufata fayyaa sanaa guddisuudhaaf hojiiwwan gurguddoo hojjetamaa jiranidha. Yoo xiqqaate waggaa 18f faayidaa ala taa'eera lafti kun. Gaafa jalqabnu bineensa ittiin ofirraa ittisuudhaaf qofa jalqabne achii booda immoo himaataan kutaan magaalaa himaataa irratti nu ijaare himaataan erga jalqabee booda galiin buufata fayyaa sanallee akka guddatu ta'ee jira jechuudha. Ogeeyyiin fayyaallee qaala'insaa wajjin wal qabatee gatii gadaanaatiin akka isaan bitatanii fayyadaman taasifamaati kan jiru. Buufata fayyaa Buraayyuu keessatti namoonni waldaan gurmaa'uun irraa fayyadamaa jiraachuu himu. Carraa hojiin uumame asitti oomisha kuduraa muduraa fi horsiisa kanniisaa kan hojjechaa jiru. Timaatimii oomisha irraa timaatimiidha akka dinnichaa kanniisa akkasuma immoo biyya alaatii kan finne chia seed kan jedhamu akka Itoophiyaatti akka amma nuti beeknu dallaa keenya keessa kan jirudha. Kan kunoo si jala jiru kanadha kan nuti oomishaatti jirru. Lafa xiqqoo irraa oomisha gosa adda addaa argachuu kan danda'amu ta'uu gorsaan qonna kutaa magaalatti himaniiru. Muummeen ministeera keenya nyaata Kooborookooti inisheetiivii jedhu magaalli oomishuu akka danda'u magaalaa keessatti lafa xiqqaa irratti oomishuun akka danda'amu asii ol vertikaal faarmingiidhaan oomishuun akka danda'amu kallattii makaaniin akka kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti buufataaleen fayyaa qabnu lamaanuu waajjiraaleen barnootaa dhaabbileen barnootaa lafa gurguddaa qaban as gajjallaa kanatti kan ilaaltan dhaabbata amantaati. Dhaabbata amantaa kana gajjallaa inisheetiivii qonnaati waan gurguddaa kan hojjetamaa jiru. Kun nutti agarsiisu maalinni magaalli durii alaa kan isatti baadiyyaatti oomishamee ofiisaatii nyaataa qofa ture amma gara oomishaattis jijjiiramaa jira jechuudha. Magaalli oomishuu akka danda'u magaalli oomisha isaatii nyaata isaa of danda'u akka danda'u sagantaan kun nutti agarsiisaa ture. Akka magaalaa Shaggaritti hojii wabii nyaataa milkeessanii fi fakkeenyummaa ta'an hedduun hojjetamu itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Shaggar obbo Dachaasaa Beekaa eeranii jiru. Nyaata Kooborookooti jedhame inisheetiivii muummicha ministeeraa keenyaa gadi bu'e sana kuduraan muduraan asii olees lafa qabnu irratti immoo dalgas bakkee maasii guguddaa qabnu immoo jallisii bal'aadhaan akkaataa ittiin isa hojjennee irraa barsiisaa babal'isaa qonna keenya ammayyeessaa jallisiidhaanis hojii guddaan hojjetamaa kan jiru ta'uu fi magaalaa Shaggar keessatti kanaa ol ganaa deemuudhaaf galma kaawwannee deemaa akka jirru.